Yesus Kristos Rabbii miti. Nama tokkochummaa Rabbitti amane Rabbiin zalaalam hin gubu. Akkamitti mootiin isa ajjeesuuf barbaada? Rabbi ajjeefamuuf soqamu agartaniisi. Rabbi ajjeefamuuf soqamu. Laa Rabbi subhaanallah. Subhaanallah qulqullaahi waan akkanaarra. Never. Dhagaatti siyaamaa jira. Karaa dhugaatti siyaamaa jira. Gubadhaa isiniin jedhaan jiru. Ibidda seenaa isiniin jedhaan jiru. Nuti jedhaa jirru karaa agartee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabadha. Itti isin yaamnu Rabbii nyaatuu miti. Rabbii dhuguu miti. Rabbii uffatuu miti. Rabbii dadhabuu miti. Rabbiin Yesus Kristos ka isin Rabbi jettaniin yoo nyaate Rabbiin keenya hin nyaatu. Yesus Kristos yoo dhuge Rabbiin keenya hin dhugu. Yesus Kristos rafe Rabbiin keenya hin rafu. Yesus Kristos akka isin jettanitti du'ee ka'ee jira Rabbiin keenya du'ee hin kaane. Hayyuun laa yamuutu. Jiraataa zalaalame. Rabbiin nuti isin yaamnu hin nyaatu, hin dhugu, hin uffatu, hin rafu, hin mugu, hin du'u jiraataa zalaalam. Ghaniyyuun aniin aalamiin. Dureessa waa hundarraa ta'e jechuu. Yesus Kristos maal ta'ee jira? Nyaatee jira, dhugee jira, uffatee jira, fincaa'ee jira, dadhabee jira, rafee jira, tumamee jira, itti agarteetiniin makrii namoonni hedduun itti yaalanii makrii san jala baqatee jira. Gaafa dhalatullee biyya Masriitti baqate Yesus Kristos. Haati isaa fuutee akka wangeelli jedhutti haati isaa fuutee gaafa inni daa'imaa saniyyuu Yohaannis waliin eessa deemaniini gara agarteetiin Yoosef wajjin garam deemaniini gara biyya Masrii deeman jedha wangeelli. Namtichi Heroodis jedhamu Yesus Kiristoosin ajjeesuu waan barbaaduuf ergamaan Waaqayyo mul'inatti itti mul'atee Yohaannisiin osoo inni rafuu jechuu abjuutti itti mul'atee maal jedheeni warroonni lubbuu mucaa barbaadan haga addunyaa kanarraa darbanitti ati dhaqii Masrii taa'i jedheen. Kanaaf Yoosefillee Maariyaam Yoosefiif Maariyaam mucaa fudhatanii sokkan jechuu gara biyya kamii deemanii biyya Masrii deeman. Hogguun kun yeroo kamii yeroo Yesus Kristos daa'ima ta'etti. Sin ajaa'iba subhaanallah. Yesus Kristos daa'ima ture. Daa'ima ture jennaaniin mootichi tokko yeroo sanatti mootichi Heroodis jedhamutu jira. Yesus Kiristoosin ajjeesuu barbaada ture. Hubadhaamii subhaanallah. Yesus Kiristoosin ajjeesuu barbaada ture. Eega Yesus Kristos mee dhugumaanuu jechuudha. Inni rabbiyyuu ta'e yoo of gaddeebisee akka namaatti iyyuu dhufe jenne. Dhalateeyyuu yoo jenne. Yesus Kristos dhalateeyyuu yoo jenne akkuma namaatti jechuu. Akkamitti mootiin isa ajjeesuuf barbaada? Eeshi Yesus Kristos rabbii akka namaatti of qaqqabee malee eega rabbiyyuu ta'e namtichoo isa ajjeesuu barbaade sana osuma daa'imayyuu ta'e jechuu humni waaqummaa dhugumaa yoo isa keessa jiraate yoo daa'imallee haa ta'u humni waaqummaa yoo isa keessa jiraate namticha sana ofirraa deebisuu hin danda'a. Daa'imuma ta'e jechuu. Garuu mootichi Heroodis waan isa ajjeesuu barbaaduuf jecha mooticha san sodaatanii daa'ima keenya nu jala ajjeesadhanii waan sodaataniif jecha mucaa san fudhatanii Yoosefii fi Yoosef jechuun haadhima Mariyaam jedhanii amananii Maariyaam jedhanii amananii wangeela irra akka jiru kaa. An akka wangeelaatti isin hime. Akka wangeelaa isin hime bodhaa. So mucaa fudhatanii mucaa daa'ima jechuun mucaan daa'imni inni Yesus qaama jarri rabbi jettee amantu. Yesuusin fudhatanii gara biyya agartee Masrii deeman. Achi turanii mootichi du'ee jennaan mucaa fidanii dhufan jechuudha. Mucicha ajjeesuuf soqaa ture mootichi Heroodis jedhamu. Subhaanallah. Rabbi ajjeefamuuf soqamu agartaniisi. Rabbi ajjeefamuuf soqamu. Laa Rabbi subhaanallah. Subhaanallah qulqullaahi waan akkanaarra. Never. Warroonni lakkii ati hin taane soba dubbachaa jirta jettan ergadhaa invaayitii kuno. Invaayitii ergadhaa warroonni soba dubbataa hartanaan jettan. Invaayitii ergadhaa kiristaan isinirraa accept godhee yaada jiru wal jijjiirra jechuudha. Anamma amantii keessan tuqaan jiru. Kanaaf mucicha waan mootichi Heroodis isa ajjeesuu barbaaduuf jecha mucicha Yoosefii fi haati isaa fudhatanii Masriin turanii achi turanii mootichi du'ee jennaan mucicha fidanii as deebi'anii jedha. Subhaanallah laala. Kanaaf rabbiin nuti sitti yaamaa turre rabbii akkanaatii miti. Rabbii dhalatuu miti. Rabbii dhalatutti si yaamaa hin jirru nuti. Rabbii dhalatu Luqaas 2:21 irratti Yesuus ni kittaanatedha subhaanallah. Rabbiin hin kittaanataa jira kenna yaa obboleeyyan kiyya. Rabbiin mii kanuma nu deebisa yaa Allah wallaaluma guddaadha jechuudha. Rabbiin nuti itti si yaamaa jiru rabbii kittaanatuu miti. Rabbii saalli isaa agartee dhiiratii miti. Dubartii dhiira jechuun hin dandeettu. Rabbiin keenya kan nuti itti si yaamaa jirru hin du'u inni jiraataa zalaalam. Zalaalam forever. Zalaalam jiraata rabbiin nuti itti si yaamaa jiru. Hin du'u. Duuti waan isaan maltuu miti. Maaltu maal rakkatee maaltu isa ajjeesa?
Addunyaan kun hundi ka isaati. Dachiin ka isaati. Samiin ka isaati. Maleekaan ka isaati. Jinniin ka isaati. Namni ka isaati. Gaarri ka isaati. Mukni ka isaati. Rabbiin maal rakkatee jennaan du'a guyyaa sadi. Maal rakkate? Maaltu isa rakkise mee? Wammaan isa rakkise hin jiru jechuudha. Takkuma wammaan rabbiin rakkisu hin jiru. Maaltu isa rakkise? Namni yoo rakkate agarteetiin namni maaliif waan miskiina ta'ee du'aami? Bara osoo namni miskiina osoo miskiina ta'uu baate hinduu namni jechuudha. Garuu maaltu rabbiin rakkisee jennaan du'a? Maaltu isa rakkise? Kiristaanonni akka jedhanitti rabbiin foon uffatee gabbu'ee du'ee fannifamee nuuf jecha ka'ee jedhama. Nuuf jecha yoo barbaade maaltu isa fannifamuu erge? Maaltu du'uu isa erge? Maaltu tumamuu isa erge? Maaltu itti tufamuu isa erge? Wammaan sadarkaa kanaan rabbiin ga'e maaltu jira? Hin jiru. Wammaan sadarkaa kanaan rabbiin ga'e hin jiru. Waan akkanaan rabbi subhaanahu wa ta'ala qulqulluudha. Soo kanaaf jecha kanarratti ammallee nuti amma amantii namaa arrabsaa hin jiru. Amantii namaa arrabsaa hin jiru nu hubadhaa. Nuti kan jedhaa jirru maal jedhu Quraanni kun? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. خلاص كان سنين جراجر كانوا تسنين جرارو دامس ربي خينيا دامس ربي سماوات قباجر سنين جهاجر نتي مال جراجر ربي إنك نمال جد. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جدين يا نبي محمد يا نبيك يا نبي محمد جدين أمة أغرتيتني يا ور كتابا جدين ور كتابا كمين لا القرآن نخينج كريستان انتكيسين إنسالب إسنري يا ور كتابا جدا القرآن نكين ور كتابا جتون ور كتابا كنم يجو كريستان كتاب إنجيل كنم ور أغرتي موسى كتاب توراة كنم nuti kana amanna respect quraanni keenya afaan agartee kabajaatiin warra kiristaanaa leeyam qul yaa ahlal kitaab jedhi yaa warra kitaaba ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum koottaa gama jechama nuufi isin jidduutti illee walqixa taate jechamni sun tamin allaa na'buda illa allah rabbiin malee gabbaruu dhabuudha walaa nushrika bihi shay'an waa takka illee isatti makuu dhabuudha walaa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban garii kenna garii rabbii taasifachuu dhabuudha. Agarte rabbii tokko wanni nuti sinin jennu gama daandii rabbii keenyaatti koottaa rabbii tokkocha gabbara makhluuqa gabbaru dhiisaa jenne nuti. Waan biraan jenne. Mee rabbii kamtu sirriidha. Mee isin filannoo keessanii jechuudha. Isin rabbii kamtu sirriidha. Amma filannoo isinii kenna. Rabbii gabbu'ee nuuf jecha namaaf jecha badii namootaatiif jecha. Rabbii gabbu'ee akka isaan jedhanitti ka rabbii gabbu'ee nama ta'ee daa'ima ta'ee laal daa'ima ta'ee nama ta'ee daa'ima ta'ee daa'ima gaafa ta'etti kittaanatee achi booda guddatee jennaan daa'aa godhee achi booda immoo qabamee fannifamee tumamee itti tufamee achi booda immoo du'aa kaafame. Sanuu du'a moo'ee ka'ee jedhan. No garuu maal jedha wangeela irratti waaqayyotu namoota du'e keessaa isa kaase jedha. Akkuma isaan jedhan sanuu humnaan ka'ee miti rabbitu isa kaase jedha. Osoma du'e iyyuu jechuudha. Mee kamtu sirri rabbii tumamee itti tufamee xiqqeeffamee kittaannatee nyaatee dhugee dadhabee sadarkaa kana hundatti gabbu'e kanatu sirriidhamu. Akka keetitti rabbii hin nyaanne, rabbii hin dhuyne, rabbii hin tumamne. Rabbii hin tuffatamne, rabbii hin duune, rabbii jiraata zalaalam. Kamtu sirrii? Kan filattati akka keetitti kan filattame? Filannoon kee kan? Rabbii sirrii kamtu rabbii sirrii teettati? Angaruu gara kiyyatti gara Hamzaatti rabbiin gabbu'ee anaaf jecha fannifamu. Rabbiin tumamu. Rabbiin agartee ittiin namni qabee kittaanee agartee ittiin qaama saalaa isaa irraa mure. Anaaf rabbi ta'uu hin danda'u. Because rabbiin kiyyan kittaanatu subhanallah. Rabbiin kiyyan tumamu. Rabbiin kiyyan du'u. Rabbiin kiyyan fannifamu. Rabbiin kiyyan
So kanaafuu rabbiin kenna kanaa miti. Rabbii dhugaa sanitti si yaamaa jira. Nuti rabbii sobaa dhiisa. Arbaaban min duunillah. Rabboolee rabbii gaditti tolfattan kana dhiisa. Yesuus Kiristoos rabbii miti. Rabbii miti. Rabbii miti Yesuus Kiristoos.